abbaa barbaadde deemtee jaallachuu ni dandeessa. Injetiya duraa akkani sinnamne ganamaa galgala fakkeenya jaalalaa gabbayee ol seenuu asuman ilaala. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Walmaraa ganda Sokorroo jedhamtu keessattidha. Akkuma maatii kamiyyuu maatiin kiyyas umuriin koo barnootaaf yogguu ga'u gara mana barumsaatti na erganii anis barachuun eegale. Yeroon kutaa jaaffaa baradhu dargaggoonni hedduunis gaaffii jaalalaa anaaf dhiyeessuu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu an yeroo sanatti waa'ee jaalalaa waan tokkollee waan hin beekneef namoota na jaallatanii na duukaa hanga manaatti na gaggeessuu dhufan hunda hadaraa keessan obboleessi koo natti dheekkama waan ta'eef natti hin dhiyaatinaa jedheen isaaniin kadhadha ture. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi maqaansaa HN jedhamu gaaffii afaanirra darbee xalayyaa jaalalaatiin akka na jaallatu fedhii isaanatti hima ture. Ani yeroo sanatti obboleessa koo waan hin sodaadhuuf xalayaa sana fuudheen galatoo hin taane hiriyaa koo dubartii na waliin daree tokko keessa teessee barattu isheetti laadheen gara mana isheetti fudhattee galti. Haa ta'uutii isheenis anaaf dargaggeessa kana waan naa jaallattee turteef xalayaa sana akka kootti taatee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseef deebii tole jedhu barreessitee fiddee akkanitti kennuuf natti laatte. Anaaf innis guyyaa sanarraatii kaasee hariiroo jaalalaa waliitiin eegalle. Obboleettiin gurbaa na gaafate kanaa ollaa keenya waan jirtuuf ishee dubbisuu dhufee anaan na argata. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko mucaa wasiila koo waliin laga keessa teenyee uffata otoo waliin miiccinuu na argee mucaan kun sibiraa maal eega jedhee na gaafate. Anis eenyu akka ta'e otoo hin beekiin maaliif na ifatta jedheen yeroon gaafadhu mucaan wasiila koos eenyu ta'eeti kun kan anaan akkanatti na gaafatu jechuun guyyaa sanaa walitti bu'anii. Maatiin kiyyas dhagahanii balleessaan kan koo ta'uu hubachuun baay'ee natti gaddanii. Dargaggeessa kana waliinis guyyaa kanarraatii kaasee walitti hin deebine. Ammarraatii kaasee wal amanuun hin jiru yoo ta'e booddees dhufuu waan hin dandeenyeef kan koof kan kee asumarratti haa dhaabbatu hin jedhe. Haala kanaanis barnoota kootoon hordofaa jiru kutaa 8ffaa yeroon baradhu ammas dargaggeessa waliin barannu barataa cimaa fi barattoonni hedduun isa sodaatan qubeen maqaa keenyaa moodeelii irratti akka wal bira teenyu nu taasise. Anis dargaggeessa kanarraa hojjedhee darbuuf itti siqeen isa waliin haasa'uun jalqabe. Qormaata kutaa 8ffaa moodeeliidhaaf ministirii na hojjechiisee gara kutaa 9tti dabarre. Walitti dhiyeenyi keenyi humnaa ol waan tureef ganna keessa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee hanga fulbaanaatti deebii kiyya eeggachaa ture. Anis fulbaana yeroo ministiriin keenya dhufu innis darbee anis yeroon darbu gaaffii jaalalaasaaf tole jedheen deebiseefiin haa ta'uutii garuu maatiin kiyya mana barumsaa gara biraatti adaadaa koo bira taa'een akkan baradhu na taasisanii. Anaaf hiriyaan koos jaalalli keenyi bilbila qofaan ta'e. Haa ta'uutii garuu barnoonni kutaa 9 waan baay'ee natti cimateef mana barumsaa deemuun baay'ee na jibbisiisee ture. Jaalalli isaas keessa kootti bakka barnootaaf akka hin qabaanne na taasise. Sababa kanaanis adaadaa kootiin barnoota kana addaan kuteen gara biyya alaatti imaluun qaba jedheen yeroon isheen gaaffu adaadaan koo lakkiin ta'uu dursa barnoota kee xumurinaan jette. Ani garuu deebiseen adaadaa kiyya nan morkadhe. Dallaalotas gaggaafadheen utuu maatiin kiyyallee hin beekiin piroosesii biyya hambaanan eegale. Turtii baatii 2 booddees jaalallee koottillee himeen innis otoo isatti hin tolinaan jedhee imala koo gara Omaanitti taasise. Akkuman deemettis guyyaa 3 booddees maatii kootti eessa akka hin jiru nitti hime. Baay'ee natti gaddanis kanaan booddee waan tokkoyyuu gochuu akka hin dandeenye waan beekaniif rabbi si haa gargaaru naan jedhanii eebbisanii na dhiisanii. Jaalallee koottis bilbileen nagaan qabu itti dhaammadhe. Jaalala
keenyas duraan kan qaamaan wal argaa bilbilaan haasaa waliin dabarsaa turre amma immoo bilbila qofaan ta'e. Haala kanaan biyya ambaa keessa toon hojjechaa jiru. Innis barnoota isaatoo barachaa jiru. Waggaa tokko hojjedheen kutaa 10ffaa yeroo inni ga'u laaptooppii qarshii amma kanaan naaf bitte malee jedhee na gaafate. Ani immoo deebiseefiin ati kutaa 10ffaa barachaa jirta. Otuu yuunivarsiitii baratta ta'e siif ni mala. Rabbi yoo na gargaaris yeroo yuunivarsiitii galtu siif bituu nan danda'a. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti akkasiin fayyadne waan hin beekneef ani kana siif gochuu hin danda'u jedheeni. Inni garuu deebii koo kanatti baay'ee natti aare. Akkuman si shakkaa tureyyuu dhuguma laphee keetiin nan jaallattu naan jedhe. Ani immoo deebiseefiin qarshii siif ergeen laaptooppii kana yoo bitatte malee jaalalli keenya itti fufuu hin danda'u yoo ta'e na dhiistee abbaa barbaadde jaallachuu dandeessan jedheeni. Guyyaa sanarraa kaasees bilbila koo karaa toora sooshaal miidiyaa hundumaa bilook na godhee walirraatii anaaf inni gargar baane. Erga walirraa adda baanes yeroo ammaa kanatti waggaa 3 fin'ee jirra. Turtii waggaa 3 booddee jaalalli koo yeroo ammaa kanatti walitti deebinu malee jedhee toorawwan bilook na godhe jalaa na baasee dhiifama naan jechuun na kadhachaa jira. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo biyya jiran ammayyuu qarshii keessirraa barbaadee malee si jaallatee si waliin turuuf fedhe jechuun dhiifama godheefiin akka ani ittiin deebineef na akeekkataa jiru. Mee hiriyoon koo yaada maalii naaf laattu? Laaptooppii naaf bitte malee na waliin jiraachuu hin dandeessu namni naan jedhe bor dhuguma bultii koo seeraan kabajee na waliin jiraachuu ni danda'a. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Ana obboleettii keessan Omaanirraa nagaatti galatoomaa. Ijatiyya duraa akkan isin damme ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbayee ol seenuu asuma ni laala. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fe'atee jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Obboleettiin keenyi maal yoo goote jireenyi ishee gara fuulduraa sirratuu ni danda'a. Dargaggeessa kanatti haa deebitu moo hin deebi'in yaada maalii qabduufi yoo deebi'ee maal ishee fayyaduu danda'a? Yoo isheerraa adda ba'e immoo maal ishee miidhuu danda'a? Obboleettiin keenyi jaalalli ishee kana ni jaallatti. Haa ta'uutii garuu faayidaa irratti hundaa'u saammoon jibbiti. Kanaan duratti laaptooppii naaf bittee naaf ergite malee yookaan ammoo qarshii laaptooppiif naaf ta'u naaf ergite malee jireenyi keenya waliin yookiin jaalalli keenya waliin itti fufuu hin danda'u kan jedhe turtii waggaa 3 booddee dhiifama naaf godhi jedhee ishee kadhachaa jira. Obboloonni koo hedduun waa'ee kanarratti hubannoo cimaa akka qabdan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf anis yaada keessan irraan baradha. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akka na waliin turtan isin gaafachaa. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadha. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 937 naaf erguun karaa teelegiraamii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoometi. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan hundaatti turtii gaarii fayyaa ta'a. Ijatiyya duraa akkan isin damme ganamaa galgalaa